Irfoni. Osoo Oromoon biyyarraa dhiidu Oromoon garee ciisu jedhee Oromoon rooba keessa deemu jira. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa kun hiriira Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Berliin irratti guyyaa lamaaf geggeeffamaa turedha. Egaa akkuma argitan kana bokkaanis baay'ee jabaatee jira, dadhabbiinis akkuma jirutti ta'ee Oromoon biyya keessaa dhumaa, hidhamaa, hayyoonni Oromoo doorsifamaa, gallee hin ciisnu jechaadhaan qeerroon Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Berliin irratti hiriira geggeessaa jiranii. Akkuma argitan kana bokkaan baay'ee sodaachisaadha, baay'ee nama gaddisiisa. Dargaggoon as jiran kunniin gaaffiin isaanii sagaleen keenya gama miidiyaatiin haa dhaga'amu, nu dhaga'aa jechaatiin hamma miidiyaan dhufutti hin dhaabbannu jedhaniitiin kan hiriira geggeessaa jiranii. Afaan Jarmaniitiin kan jedhanii dhaadatan immoo Jarmanii isinirratti qaanyiidha, miidiyaa ammatti atattamaan akka nuuf fiddan, sagalee keenya akka nuuf dhageessiftan, biyya Itoophiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru, yeroo ammaa kanatti indalleen dhaabbatee jira, hayyoonni keenya hidhaa jiru, kanaafuu sagaleen keenya haa dhaga'amu jedhaniitiin sagalee isaanii dhageessisaa jiranii. Mootummaan Itoophiyaadha, mootummaan amma biyyattii sana bulchaa jiru mootummaa diktaatara akka ta'edha kan dargaggoon jedhanii dhaadachaa jiran. Akkasumas bifa waraqaatiinis barraa'ee iddoon amma itti argamnu kun iddoo turistoonni baay'een itti argamanidha. Afaan Jarmaniitiinis barraa'eetiin kan laatamaafii ture namoota daandii gubbaa adeeman turistoota biyyoota garaagaraa irraa dhufaniifis. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan kun hiriira diddaa gabrummaa boqonnaa lammaffaa qeerroo Oromoo biyya Jarmanii magaalaalee garaagaraatiin keessa jiraatan guyyaa kaleessaa fi guyyaa har'aa dabalatee biyya Jarmanii magaalaa Berliin irratti geggeeffamaa jirudha. Qeerrooleen kunniin harki caalaan magaalaa Nuremberg irraa kan hirmaatan yommuu ta'u, akkasumas biyya Jarmanii magaalaa Frankfurt akkasumas magaalaa München, Berliin, Hamburg